waan baay'ee nama gaddisiisudha wanti uumame kun kan yeroo keessatti jira biyyattii abaaramtuu kana keessaa jechuudha baga rabbiin na baasee ana amantan iftanus wallahi an soban siyaa ture jechuun waa'ee meeshaa muramuu kana an hin amanne ashama harka fuunii ordoftootaa fi kabajamtoota Fuad Show jalatti argamtan nageenyi kiyya kabajaa fi jaalala bakka jirtan maratti isin bira haa gahu jecha arrammoo waan ajaa'ibaa fi waan nama gaddisiisudha kuni waan safuu gate waan nuti qaanfanne waan Oromoo marti qaanfate jechuudha wanti miidiyaa kanarraa oofamaa jiru jechuudha haa ta'u malee wanti addunyaadhuma kanarratti uumamaa jiru waan sodaachisaadha wallahi jechuudha kun jaarraa isa dhumaa akka ta'edha jechuudha kan hin hubadhe mee itti aansuudhaan dursa gara yaada kiyyaa osoo seenin warri maatii kiyya taatan laayikii nu gochuun dagatina sheeriis illee gara imo adda addaatiin guruppii adda addaatti sheer nu gochuun dagatina nu kanaan nu gargaaraa jenna warri haaraa dhuftan immoo subscribe godhachuu hin dagatina maatii keenya ta'a maatii jaalalaa ta'a eeyyanigaa waan ajaa'ibaatti jechuudha wanti kairootti uumame kun wallahi waan baay'ee nama onni na cabseedha jechuudha wallahi akka mataa kootti jechuudhaani fakkeenyaaf mi'a fudhannu an waan kana wallahi soban se'aa jira amantan iftanus wallahi an soban se'aa ture jechuun waa'ee meeshaa muramuu kana an hin amanne ture jechuudha ammallee hin amanne ture har'a garuu amane hin jira jechuudha kan isiniif wadhe dhufe wallahi waan nama qaanfachiisu jechuudha dubbii dhugaati jechuudha kunoo suuraa isaa asirratti mul'isuun YouTube na adaba waan ta'eef haala hin mul'anne xiqqoo isin agarsiisa kunoo asirratti jechuudha wallahi waan ajaa'ibaati jechuudha baay'ee yeroo suuraan naa dhufee wanti hundi dhugaan natti himamu baay'een nahe jechuudha baay'een qaanfadhesi kuni waan salphinaati kun jaarraa isa dhumaati wallahi laazim rabbiin na jaanu haa baasu malee egaa waaqni jaarraa dhumaa rabbiin nun godhin malee jaarraa isa dhumaa keessa jirra jechuudha bara salphinaa keessa jirra bara dubartiin abbaa manaa isheerraa meeshaa kuttu keessa jirra jechuudha rabbiin akkuma ta'e nu haa falu malee jechuudha rabbiin bakkuma jirtu hunda keessan haa eegu ijoollee koo kan afaan kiyya dhageessan egaa rabbiin kadhachuu barbaachisa wallahi na amana yeroo kana rabbitti deebanii rabbiin kadhachuun rabbii yaadachuun gaariidha jechuudha maaliif balaa wanti mujiizaan nuti argaa hin jiru waan ta'eef jechuudha kun ajaa'iba jechuudha ajaa'iba wanti amma uumameen ani arge kuni waan nama saalfachiisu wallahi laazim gocha sukkaneessa akkana akkamitti dubartiin gochuu dandeessi yaa jaran maal jettu isin meeme wanti kun dhugaadha yaa jaran wallahi dhugaadha wanti kan yeroo keessatti ta'e kun dhugaadha jechuudha muraallee akka isin itti murte jechuudha ijoollee ilmi namaa akkamitti akka nagaraa jabaachuu jammare sila akkamitti akka nagaraa jabaata kun waan nama saalfachiisu waan nama saroo ta'e jechuudha wanti kairoo keessaa baatu suluma naman taatu jechuudha kairoo keessa hundi siiyyo jechuudha nama miti nama rabbiin hin beekne ilmaan wallahi billahi na amana warri kairoo keessa jiraatan rabbiin illee sodaatan jechuudha rabbiin nama sodaatu miti jarre jechuudha ha'uuzu billahi minash ilmi namaa yaa akii osoo ilaalu akkamitti meeshaa dhiiraa irraa mura wanti akkana addunyaa irratti argineen beennu waan takka hin dhageenye jechuudha waan nama qaanfachiisudha kun waan ilmi namaa irratti hin raawwatamnedha kun hammeenyi akkamiina ilmi namaa ni hammaata ilmi namaa garaa jabaata ilmi namaa garuu meeshaa namaa akkanatti dubartiin tokko namarraa kutti jechuun kana dhageenyees hin beennu kun jechuudha dhageenyee hin beennu jechuudha waan baay'ee nama gaddisiisudha wanti uumame kun kan yeroo keessatti jira biyyattii abaaramtuu kana keessaa jechuudha baga rabbiin na baasee ana jechuudha biyya saree jechuudha biyya baay'ee nama hammee garaa walti jabaattu akkana dubartii akkana jirtii silasi saree nama gadii kun jechuudha jechuun kun sareedha malee kuni maqaa dubartiis illee bakka hin buutu jechuudha saree nama gadiiti malee kun jechuudha takkaa dubartiin abbaa manaasiitii wallolti masaanuu irratti fuudha jechuudha quxii tokko jettee jechuudha maali kun hin jedhe malee yoo isa dhiifte kan biraan deemtu yoo inni sagaagalummaa sirratti adda addaa dalage maali ilma dhiiraa akkana gootu maa obboleessan qabdu maa abbaa miti abbaan qabdu abbaa keetiif hin yaaddu
maa ilma namaa maa fakkaatti taphatta fayyaasa osoo ajjeeftee gaariidha jechuudha osoo lubbuu baaftee gaariidha wallaahi laazim ajjeeftee naan lubbuun keessaa bahe kalas hingoorraate jedhama kun maqaa qaba kun garuu lama ajjeefte tokko osoo hin taane lama ajjeefte jechuudha mucaa kana waan ajaa'ibaati jechuudha yookiin du'ee hin banne yookiin dhiirummaa isaatti hafee zarii isaan buufan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قروا متان مجاكنا نقادا قروا نقادا يا جران يا بيا كان أجيسا بك جرتنو بي الما سلاسي نمبيكا سلاسي جو وركي رويشو قافنا مدو جيستانيك أبر طريقاتني أمتا تفرابلو دايسي أمتا قرا حماتا أمتا أكرو الزمان أمتا جارة أماتي إسم جسو إجا قوتي أرجم بيكا يجولان هرقل أدلك أنيك أبراني كاني ألكت أغاتي أغابلو جسو warra kayroo maallatti himtu nan beeka waan nama rakkoo namaa taa'ee mana keessa goda keessa ciisee walitti gammaduudha malee nama waliif gaddu nama waliif yaadu miti jechuudha ummati kayroo ummata hamtuu jechuudha ummata obboleessaaf hin laafne ummata haati mana abbaa manaatiif hin laafne jechuudha ummata baay'ee garaa hammaatan jechuudha biyya firaa'oonaa keessa jiraatanii firaa'oonaadhaa achi ta'anii jechuudha firaa'oonaadha kan akkana ummata azabaa ture jechuudha ummata akkana fayyaa kan ciraa ture firaa'oonaadha jechuudha biyya firaa'oonaati kibsi kun ummanni keenya immoo eegaa cirqee firaa'oonaa ta'e jechuudha firaa'oonaa ummata garaa hammaata ummata rabbiin sodaan ummata bornan du'aan beekne ummata rabbii itti amanutti illee sodaanne jechuudha ummata harkaan harka deebi'ee nyaatu jechuudha guddaan isaas xiqqaan isaas tokkuma kan yeroo keessa kan jiraattu wallaahi laazim argeen beeka jechuudha isin ati guddaadha itti kabajjus jechuudha hudduu durbaa haxoofti jechuudha teesse tokko nama guddaa dhabe jechuudha achi keessa nama guddaa fakkaattee asitti ususus jette kaatee achi baatee immoo kan biraatiin marfee sooraanti innumti ati guddaadha itti kabajju kan yeroo keessatti jaarsa ni jettu ummata akkanaati jechuudha ummata yeroo keessatti kan jiraatan nam tokko dhabe achi wajjin jiraachuuf nam tokko dhabe jechuudha nama sharrii garaa isaa keessaa hin qabne nam tokko hin qabdu hin argattu achi keessa hiriyaa deebi'ee billaasitti kaa'u malee hiriyaasiif gaddu wayii hin qabdu jechuudha hiriyaan deebi'ee lees nyaata jechuudha gaafa waan nyaatu dhabu deebi'ee waan nyaata jechuudha ummaticha achi keessa jiru sun kunoo kaadha mucaasiin kuni nyaatte kunoo ummanni achi keessa jiru gaafan akka jedhu si soba seetan arragaa wajjin gaafan dubbadhu jechuudha ummanni kun ummata abaaramaa ummanni keessa jiraatu gaafan jedhu soba seetu sun kunoo ragaa wajjin argaa hojii jira ammallee shiichi wal qalu shiichi wal fixu amma biyya kayroo keessatti dhalaa yoo qabaatte malee yookiin immoo haadha manaa yoo qabaatte yoo wajjin jiraatte malee hin jiru wantatti jiraattuun hojjetee buluu hin danda'u ilmi namaa bayi achi keessaa warri dhiiraa bayi biyyoo nyaadhu bayi dalagadhuu nyaadhu algaa arabaarra qiiftee jireenya gaarii waan jarri jiraatan fakkaata ummanni baay'een amma yeroo ummata yeroo kana laalu jireenya gaarii waan jarri jiraatan fakkaata wallaahi jireenyaa miti azaabar keessa jiru malee jarri tokkoffaa dubartii hudduu haxaanu malee dubartii gabbaranu malee dubartiidhaa talamaan maxanu malee miila sii dhiqanu malee nyaatanii buluu ni jiru tokko kun du'a lama du'uu jedhama du'a lama du'uu harka dubartii teessee eegdee nyaachuu jechuun du'a lama du'uu jedhama yookiin duutee hin banne dhaabiitti duute ati jechuudha laal hojiin hin jiru dalagaan hin jiru waan dalagdu hin qabdu bayi kayroo keessa na amani sittan himaa bahaa kayroo keessa namni sammuun keessan yaada ta'e bahaa kayroo keessa deemaa suudaanii isii duute kana keessa taa'aa dhaqaati isii wayya isii kabajaa dhattee dalagattee hojjetatteetuyyuu nyaattee bulta of danda'uun qoonqoo fi of danda'uun waa tokko teessee harka dubartii teessee eeduu salphina salphattuu jechuudha ganaa dhumta hundi kee achi keessatti jechuudha saniyyuu afaan banta gabbaate jireenya gaarii jiraataniif miti jechuudha jireenya akkanaa jiraataniituyyuu saniyyuu ilmaan lafa naqu sa'aatii 24 ilmaan lafa naqu akka raafuu jechuudha cuucii lamoosin teessaniituma ilmaan hanqaaquu qofa inuma hanqaaqxu inuma dhaltu inuma deessu dubartiin dalagdu malee wanti nyaatan hin jiru baa kayroo keessa hamma yoomitti harka dubartii hedduu yaa jaran baa kayroo keessa alana kunoo meeshaan sirraa ciramuu eegalame kana caala salphinii maaltu jira kana caala duutii maaltu jira dubartiin isin ajjeefteetti biyya sana keessatti wallaahi billaahi isin ajjeefte dubartiin achi keessatti namaa gadi saree buchii isin goote jechuudha tu an ilaal
an taa'ee jechuudha dubartiin hin jaallanne tokko wajjin sababa waan qoonqoo jechuudha giddiin wajjin ciisuurra du'ee baduunaa wayyana amanii wallaahi billaahi na kakadheensiif himana yoo isii warqinaa afte na amanii siin jedha bar an biyya sana keessatti naman hin jaallanne wajjin jiraadheen beeku ka yeroo keessa jiraadheera garuu naman hin jaallanne wajjin jiraadheen beeku argite rakkadheen jiraadha malee liqeeffadheen jiraadha malee sababa siin birrii natti fidduudhaafi wallaahi billaahi akka keessan jireenya keessan kana jiraachuutti du'ee baduunaa wayyaan siin jedha sababa ta'e indaan biyya galee malee ansiluma biyyattii kana keessaa yaa rabbii na darbadhu jedhaan ture jechuudha maal biyya nama guddaa hin qabne biyya nama xiqqoonii guddaan tokkuma jechuudha biyya harki deebi'ee harka nyaatu biyyi kun jechuudha ummanni Oromoo achi keessa jiran hundinuyyuu bineensa jechuudha bineensa wallaahi si nyaatu na amanaa wallaahi si nyaatu nama gowwaa argannaan nama nyaatu jarri qorqaniituma si nyaatu maal ummata haddii kana garaa walitti jabaatudha ummanni kayroo ammallee balaan qiyaamaan isin irratti shiichi buufuuf jira jechuudha akkamitti meeshaan keessan isin irraa muramu nam tokko seenoo baamnaan jechuudha kan akka tokkichoo abbaa biyyaa kan jedhamu jira Mubaarik Musammaa jira Mubaarik Musammaa nama waan akkanaati miti gowwaa natu beeka jechuudha Mubaarik natu ragaa ba'aa filan Mubaarik Musammaa jechuun gowwaadha bakka gowwaa jechuun nama yewwaa nama waa sharii namatti yaaduu hin beekne beetu nama akkasiitiin nama waan barbaade asumatti dubbatu anillee akkasii wallaahi na beeka Mubaarik illee jechuudha isiin kaan jechuudha an guddaasii xiqqaasii argeen dhiise jechuudha tuffadhe guyyaa tokko ol jedhee dubbisa hin beeku wallaahi ka yeroo keessatti akka hin koortan naan jedhu kooraa miti naman dhabe nama wajjin dubbadhu nama wajjin taphadhu nabe jechuudha hiriyaadha tiyattu warra kee jana deebi'ee hiriyaadha tiyattu deebi'ee hordaasitti galcha jechuudha kanaafu wanti kuni waan ajaa'ibaati jechuudha gocha sukkaneessa akkanaa dubartiin irratti daldee kuni argaa jechuudha booddee lubbuu keessan baasuuf jirti yaa jarana si'adhuu keessaa baqadhu egaa warri na daawwataa jirtan sagalee kana akka na daddarbuuf sheer naa godhaa laayik waliif godhaa waliif daddabarsaa yaada keessan koomantii irratti nuu kaa'a haala itti aanuun immoo kan viidiyoo itti aanu ilaaluu barbaaddan kunoo iskiriinii asirra argattu halkan gaarii